Dhaggeeffattootni kalee galgalaa kirkirii lafaa reektaskeelii 4.9 Itoophiyaa naannawa Hawaash Gaarfantalleetti mudachuun magaalaa Finfinnee dabalatee iddoowwan baay'eetti sochiin dhaga'ama. Fuula gariitti gamoowwan socho'anillee agammaatti garuu miidhaan dhaqqaba hin jirre himama. Jiraatonni magaalaa Finfinnee gamoowwan keessa jiraatan gariin baqatanii yeroo dheeraa fi daandii irra turan BBC'tti himan. Magaalaa Matahaaraa iddoowwan kirkirii lafaa kaleetti dhaga'am keessaa tokko. Jiraata magaalicha Gataayee dargaggoon Afyaad Mukkunneen miirii laf keessa wal dhiibuu wayyaa itti dhaga'ame nutti hime. Kirkira lafaati kan ture. Kirkira lafaa sunis anuufii kooti akkan argetti halan ture waan akka miira liifteen yeroo keessa seenanii ittiin ka'u waan akkasii akka miira akkasii wayiitti tunatti dhaga'amee ture akkas socho'uu jechuudha. Deebee sagaleen meeshaalee illee mana keessaa walitti bubbuu waan akkasii ture. Sagalee akka waan namni meeshaa saayinoota waan walitti bubbuusu akkas gareetti ture jechuudha. Sansantu mudate naannoo magaalaa keessatti magaalaa keessa jiraata akkas ture naannoo gaara Fantaallee sana xiqqooshii moo kana caala kirkiraa ture jedhan namoonni warri information baadiyyaadhaan warri haasaa turani magaalaa keessatti kan mudate garuu isa kana jechuudha. Ani akka kootitti nutti dhaga'ame akka waan liiftirra jiru sagalee akkasii wayii nutti dhaga'ame akka waan kun rifaanneetuma bakka innoo jennee ergasii baay'een ture akkasuma dhaabbate mus tokko zizzareeta naannuma sakandootuma wayiitiif ture. Namoonni baay'een manaa gadi jijjaanii waan isaa walitti haasaa turanii maal kana jedhanii walitti haasaa turan maal jedhanii kirkira lafaatii kana jechaa turan namoonni gadi jijjaanii haasaa turan waa'ee kana namoonni baay'een rifatanii turanii miira rifaatu keessa galanii sansan ture. Yuunivarsiitii Finfinneetti Daayireektara Ji'oofiiziksii fi Saayinsii Hawaa Dr. Elias Leewin taateewwan akkanaa irra deebii mul'achaa waan jirtuu fi qophaa'uun hin barbaachisaa jedha. ይሄ እንግዲህ ከ3 ሳምንት በፊት ጀምሮ taateen kaleessaa sochii volkaanowwan maqaa Fantaallee fi Doofan jedhan qaban gidduutti kan uumamedha. Taateen akkasii uumamuu erga jalqabees torban 3 darbeera. Sochiin kunis sochii wayita dhagaan baqee keessoo lafaatii ol ba'ee dhufu uumamudha. Dambalii sochii kanaatu lafa keessa deemuun bu'uura gamoowwanii tuqe. Sochiin kun namoota lafarra jiranirra kanneen gamoorra jiranitti caalmaan dhagahama. Sochii kana yeroo dheeraaf osoo addan kutiin meeshaa keenya Yuunivarsiitii Finfinneetti argamu fayyadamuun galmeessaa jirra. Sochiin kaleessaa xiqqoo kan dabale waan ta'eef magaalota baay'ee keessatti dhagahameera. Hollannaan lafaa kaleessaa kunis reektar iskeelii 4.9 ta'a. ይህ በመጀመሪያ አይደለም ብዙዎችን አስተናግደናል ከዚህ በፊት መዝግበናል እንደዚህ አይነት ስሜቶችም ተፈጥረውም ነበረ. UNT ambaasadara Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa akka turee fi ji'ootan dura ministeera haajaalaa Itoophiyaa akka ture ambaasadar Taayee Asqasillaaseen amma pireezidantii Itoophiyaa ta'uun muudama. Pireezidantiin duraanii Saahilewarq Zawudee walakkeessa bara 2018 garangoo kanaa dhufuun pireezidantii dubartii jalqaba taate. Waggaa 5 booda yeroon isii xumuramee aangoo dabarsitee jirti. Pireezidantiin haaraan ambaasadar Taayeen eenyu Firaa'ol Balaay akkanaan isaniif ibsiti. እኔ ታዬ አጽቀሥላሴ አምዴ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት በመሆን ስራዬን ስጀምር የተጣለብኝን ከፍተኛ ኃላፊነት በታማኝነት ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። Ambaasadar Taayee Asqasillaasee akkuma aangoo pireezidaantummaa fudhataniin mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa fi mana maree federeeshiniin hojii bara haaraa jalqabuu labsaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed walharkaa fuudhinsa aangoo pireezidaantummaa kana booda fuula feesbuukii isaaniirratti akka barreessanitti kaayyoon jijjiiramichaa tokko sirna jabeessanii dhaabuudha. Hooggantoonni hojiitti gaafatamummaa seeraan itti kenname yeroo kennameef keessatti bahatu warri kaan ammoo dabaree isaaniitiin isaaniin bakka bu'anii kaayyoo biyyaa walharkaa fuudhinsa dhalootaatiin galmaan gahu ijaarsi biyyaas kan milkaa'u haala kanaanidha jedhaniiru. Kabajamoo Saahilewarq Zawudee waggoota 6 darbaniif Itoophiyaa pireezidaantummaadhaan tajaajiluu isaaniif galateeffataniiru. Gama biraatiin har'a pireezidaantii Itoophiyaa ta'uudhaan itti gaafatamummaa kan fudhatan kabajamoo Taayee Asqasillaaseetiin itti gaafatamummaa biyyaa fi uummataa haala olaanaadhaan baratti tajaajilan akka isaaniif ta'u hawwiin qabuun ibsaa jedhan ministeerri muummee Abiy. Ambaasadar Taayee
Taayyeen UN'tti ambaasaddara Itoophiyaa ta'uun yeroo dheeraaf tajaajilaa erga turanii booda ji'oota muraasaan dura ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ta'aniiru. Pireezidaantiin duraaniis Saalawarqi Zawudee walakkeessa bara 2018 gara aangoo kan dhufan pireezidaantii dubartii jalqabaa ta'aniitu. Ambaasaddar Taayyee Asqasillaaseen guraandhala 2024 irraa kaasee ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamuun isaanii ni yaadatama. Ambaasaddar Taayyee Asqasillaasee Amdee dippiloomatii olaanaa yoo ta'an Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessattis tajaajilaniiru. Waggoota 30 oliif walitti dhufeenya idil addunyaa fi damee dippiloomaasiitiin biyya isaanii kan tajaajilan ambaasaddar Taayyee Asqasillaasee ministeera dhimma alaatti biyyoota garaagaraatti akkasumas biyyoota gamtooman keessattis tajaajilaniiru. Ambaasaddar Taayyeen gama barnootaatiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil addunyaatiin digirii jalqabaa kan argatan yoo ta'u biyya Ingiliiz Yuunivarsiitii Laankshire irraa ammoo digirii lammataa isaanii quunnamtii idil addunyaa fi tarsiimootiin argataniiru. Gorsaa imaammata dhimma alaa ministeera muummee ta'uun hojjetaa kan turan ambaasaddar Taayyeen daariktara olaanaa dhimmoota Ameerikaatii hanga ittaanaa ministeerummaatiin tajaajilaniiru. Kana malees dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ergamaa Itoophiyaa ta'uun erga hojjetaa turanii waggoota lamaaf ammoo biyya Itoophiyaa waliin dhimma hidha haaromsaa irratti wal dhabdee keessa jirtu Masriitti ambaasaddara ta'uun hojjetaniiru. Ameerikaa bakka waggoota dheeraadhaaf dippiloomatii ta'uun itti tajaajilan Los Angelesitti qoonsilaa olaanaa, Waashingtanitti ammoo ambaasaddara ittaanaa embaasii Itoophiyaa akkasumas Swiidin Stookholmitti ammoo qoonsilaa ta'uun tajaajilaniiru. Dippiloomatiin kun dabalataan waltajjiiwwan idil addunyaa garaagaraa irratti biyya isaanii bakka bu'uudhaan hirmaachuudhaan dippiloomatii muuxannoo baroota dheeraa qabanidha. Ambaasaddar Taayyee Asqasillaaseen waggoota 5 darban keessattuu dhimma hidha haaromsaa guddichaatiin wal qabate yeroo Itoophiyaan Masrii waliin falmii keessa seentetti akkasumas tibba waraana Tigraayitti dhimmicha wayita mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomanitti dhiyaatetti dippiloomatii fuulduratti bahuun Itoophiyaaf dubbataa turanidha. Tibban ammoo kora UN Niiyorkitti gaggeeffame irratti dhimma hidha haaromsaaf Masrii, dhimma hulaa galaanaa fi muddama Itoophiyaaf Soomaaliyaa gidduu jiru irratti dippiloomaatota hedduu waliin marii taasisaniiru. Pireezidaant Saalawarqi Zawudee dhiyeenya kana miidiyaa hawaasarraa qooddee ijoo dubbii ture. Agammaatti pireezidantiin tun maaltu akka mudatee fi maaliif ergaa ifintaan sun dabarsuu akka barbaadde deebiin hin argamne. BBC'n namoota isii dhiyaatan dubbisuun mirkees turte iyyaafate. Zalaalam Taaddasaa gabaas qaba. Dippiloomatiin gameettiin kun gara aangoo pireezidaantummaatti kan dhufan waggaa 6 dura ministeerri muummee Abiy Ahmed aangoo qabachuu hordofee ture. Pireezidaant Saalawarqi yeroo ministeerri muummee Abiyyiin pireezidaantummaa filatamanitti Finfinnee fi Naayiroobitti itti gaafatamtuu fi bakka buutuu dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'uudhaan dhaabbaticha keessatti barreessaa olaanaatti aanuudhaan aangoo olaanaa kanneen qaban keessaa tokko turani. Guraandhala dhufu waggaa 75 kan ta'an pireezidaant Saalawarqi seenaa Itoophiyaa keessatti dubartii pireezidaantummaa muudaman keessaa kan jalqabaas ta'aniiru. Haa ta'u malee guyyaa 2 dura dubbii garaa isaan hammeesse akka jiru kan akeeku miidiyaa hawaasaa isaan irratti maxxansaniiru. Ergaa callisuun filadhe jedhus kan of keessaa qabu ture. Pireezidaant Saalawarqi toora X yookaan Tiwiitarii isaanii irratti himawwan sirba artistii beekamaa Mohaammed Ahmed eeruudhaan barreessan hordoftoota miidiyaa hawaasaa biratti ijoo dubbiteera. Dhuma barreeffama isaanii irrattis filannoo callisuu waggaa tokkoof akka yaalan ibsaniiru. Pireezidaantittiin garuu rakkoon akka callisuu filatan ishee taasisee qaama kamirraa akka isaan mudatee fi maal akka ta'e ifatti kan jedhan hin jiru. BBC'n jalqaba torban darbee keessa pireezidaant Saalawarqi aangoo gadhiisuuf yaada akka qaban odeeffannoo argate garuu yaaliin namoota itti dhiyaatan irraa qulqulleeffachuuf taasisee hin milkaa'in hafee ture. Haa ta'u malee pireezidaantittiin ergaa barreeffama sana qoodanii booda wanti mudate yoo jiraate jechuun namoonni 2 gaafatamaniiru. Pireezidaantittiin waggoota darban dhimmoota raawwatan irratti keessattuu waraana biyyattii iddoowwan garaa garaatti gaggeeffamanitti gammadoo akka hin taane akka beekan dubbachuun alatti qabatamaatti kana jechuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Namni pireezidaantii kanatti siiqanii fi maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan tokko akka jedhanitti haasaawwan pireezidaantittiin sirnoota garaa garaa irratti taasisaniin ministeerri muummee gammadoo akka hin taane karaa alkallatti ta'een akka qaqqabu beekaa jedhan. Kanaanis kan ka'e pireezidaantittiin gammadoo akka hin taanee fi mana maree bakka bu'oota uummataa fi qophiilee waggaa muraasa irratti ministeera muummee waliin wal arguurraa kan hafe akka ministeera muummee fi akka pireezidaantitti jidduu isaaniitti walitti dhufeenyi cimaa fi mariin akka hin jirre ibsan.
Pireezidaant Saayilawarq ergaa gabaabaan amma qoodan kana ilaalchisuun namni biraa yaada BBC'f kenne miidiyaa hawaasaa ofii irratti ofiin akka barreessitu himaniiru. Haa ta'u malee ergaa amma barreessan kana ofuma akka barreessan tilmaamuurra kan darbe mirkaneessuuf garuu akka rakkatan ibsan. Tilmaamni jiru pireezidaantittiin koomishee ifatti barreessuu kan barbaadde walgahii waloo mana maree federeeshinii fi mana maree bakka bu'oota uummataa har'a onkoloolessa torba bara 2024 gaggeeffamu irratti haasaa taasisaniin walqabatee ta'uu danda'a kan jedhu dubbatan. Waggaa waggaan yeroo manni maree hojii eegalan pireezidaantittiin haala waliigalaa biyyattii irrattii fi karoora mootummaa ilaalchisuun haasaa akka taasisan beekamaadha. Akka madda BBC'tti haasawwan pireezidaantittii waltajjiiwwan garaa garaa irratti taasisaniin ministeera muummee Abiy dabalatee aangawoonni siyaasaa olaanoo hedduun gammadoo akka hin turre kaasuudhaan tarii haasaa wiixata taasifamu irratti waliigaltee dhabuun uumamee ta'uu mala jedhan. Waggoota 6 darban keessa jijjiirama Itoophiyaatti uumame hordofuun ministeera muummee Abiyyiin afeeramuun osoo paartii siyaasaa kamuu waliin hidhata hin uumiin ogeessonni maqaa gaarii fi dandeettii qabaniin gara aangoo garaa garaatti dhufan sababiiwwan garaa garaatiin waltajjicharraa fagaataa jiru. Namoota aangoo ijoo jedhamurra turanii fi waggaa darbe keessa ofiin aangoo gadhiisan keessaa walitti qabdoo boordii filannoo Burtukaan Miidhagsaa, pireezidaantii mana murtii waliigalaa Aadde Ma'aazaa Ashannaafii fi akkasumas koomishinara koomishinii mirga namaa Dr. Daani'el Baqqalaa ni eeramu. Pireezidaant Saayilawarq kan namoota kanneen waliin gara aangootti dhufanis itti aansee kanneen aangoo gadhiisan keessaa ta'uu akka danda'an baroota darbe waliin kan hojjetanii fi namoonni itti dhiyeenyaan beekan dubbatanii ture. Waggoota darban keessattuu yeroo waraanni gaggeeffamuu fi haleellaawwan raawwatamanitti gaddishee cimaa ta'uu namoonni itti dhiyaatan BBC'tti himaniiru. Waggoota darban keessa haga hojjechuu barbaadan milkeessuu akka hin dandeenye gara biraatiin hubachuun ni danda'ama kan jedhan maddi kun tarii amma garaan hammaatee callisuu kan filatanis kana caalaa itti fufuu waan hin dandeenyeef baatii onkoloolessaa kan eeggachuun aangoo dabarsuuf qophaa'aa akka turan nan hubadhaa jedhan. Pireezidaant Saayilawarq Zoodee waggoota 30 keessatti pireezidaantii Itoophiyaa arfaffaa ta'uun tajaajilan.